sumri imri dheertu sanii akannu waa hedduu agartanii jirtan. Barri keessa waa baraka keenyaa kanatti hin fakkaatu. Oromoon har'a miidiyaa irra taa'eeti nuti ala fagoo teenyee isa waajjira keessa teessanii haa xiqqaattu haa guddattu wal dhagaa jirra jechuudha. Meegaa hoggaa har'arra dhaabbatanii kaleessa laaltan bara dukkanaasan bara beetee miidiyaatti gabbaanii dubbachuu miti hasaasuun nama dhibdusan keessaas dabartanii jirtanii waliigalatti sabni kun imalee bikka wayyarra jira jechuun ni dandeenya yeroo ammaa tana keessatti waan feene hunda arganne illee jechuu baannu ammoo beetee Oromoon har'a wal dhagahuu danda'ee jira dukkana keessaa bahee jira mari'achuu danda'ee jira hunda argate illee jechuu baannu ammoo argachuudhaaf ammoo potenshaala guddaa qabachuu dandeenya. Gaaffii gaariidha fayyaata Oromoon qabsoosaa yeroodhaa gara yerootti kan deemu hin kufaa hin kahaa hin jabaataa hin laafaa kanaan hamma ammaatti kufaa ka'an iddoo kana ga'eera. Hamma samma garee kan ammoo qabsoo ijoollee Oromoo dhiiga ijoollee Oromoo baay'ee keessatti kanaan wareegama isaan kaffalanii wareegama isaan baasanii wareegama ijoolleen keenya dhiiga isaaniiti nuyi amma waajjira banannee teenya malee kan taa'amu hin turre warri nu dura turanii lubbuun turuudhaaf baay'ee rakkinsa ture garuu amma yeroo kana keessa dabarree Oromoon iddoo ga'eera moo hin geenye inni jedhu ganaadha. Gaaffiin Oromoo iddoo ga'eera inni jedhu amma ammaatti gaaffiin Oromoodhaa akkuma jirutti jira. Haa ta'uyyuu malee yeroodhaa yerootti Oromoon gaaffiinsaa inni bu'uura godhee kaa'ate iddoo hin ga'iniin fa'aafu malee ammas ittuma carraaqaa jira qabsoorra jira jennee ilaallannu Oromoon iddoo ga'eera jedhanii anaa isaanis jiru dhugaaruma keessanii warri iddoo ga'eera jedhanii Oromoon iddoo qabateera Oromoon abbaa biyyaa ta'eera Oromoon biyya bushaa jira annuun jedhaa jiran jiru inni gurmoo seenaa keessatti Oromoon biyyaana keessatti mootummaa biyyaana keessatti qooda fudhanne jechuu miti. Qooda fudhataa tureera garuu isa Oromoon barbaadutu hojjetamee mirga Oromoon gonfachuu barbaade sanatu ta'ee jira moo maalii inni jedhu gaaffii guddaadha amma biyyuu isaa gubbaa'eera Oromoon hiree isaa ofii isaatiin murteeffachuu barbaada kun amma ammaatti bira hin geenye maqaa Oromoon naqanii gubbaa waan warra ta'anii fi kanaaf Oromoo bakka bu'eera jennee amma ammaatti waan fudhannu hin qabu. Galatoma teessollee teessoo koree jiddu galeessa kaafaadhaa teessoo gaggeeffattee turte teessoo sanirratti illee qabxiileen irraa wal mari'attan hawaasa keenya ibsuu barbaadan maal faatu jira murtiilee qabxii keessanillee asumaanuu akka nu ibsitan carraa sadii kanna gaafii dabalataa kan warratti hogganoota beetee dirqama jaarmiyaa irra kaa'amee isan waliin turan keessaa obbo Boqqalaa Garbaadhaatii fi obbo Juhaar Mahammadillee tokko obbo Boqqalaa Garbaadhaa sirnaanuu xalayaa galfatanii biyyarraa illee fagoon jira beetee kallattiidhaan waan dirqama kiyya bahuu hin dandeenyeef nuuf olchaa jechuudhaan akka xalayaa beetee soorama akka galchan dhageenye jira amma xalayaa beetee rizaanitti godhan akka isaan galchan dhageenye jira isanoo mirkaneessitanii jirtanii fi tokko lammaffaa obbo Juhaarillee yeroo ammaa tana keessatti biyya keessa ta'anii qabsaa'uun isaanii haalli hin ajjoofne dirqamatti tahee Keeniyaa turanii Keeniyaa irratti illee haalli beetee nageenyi isaanii waa yaaddeessaa taateef gara biyya biratti fagaatanii jiraataa jiru. Isaan hojii hariiroo akkam qabdanii ammallee miseensa keessanii itti gaafatamummaan isaan gubbaa jiru ammallee maaltu jira. Bikka hedduuttis teessoo adda addaa irratti illee hoggaa argamanii fi yaadota miidiyaa irratti ibsataa jiran kunoo marii keessanii fi ejjennoo keessan calaqqisamoo yaada isaanii kan dhuunfaadhaati. Gaaffii gaariidha kan gaafattanii ulfaadha. Baqqalaan akkuma sila dubbachuu yaalame akkuma amma dubbatame
addana taa'ee qaamaanii keessatti qooda fudhatee koree hojii adeemsiftuu keessatti qooda fudhatee hojjechuu hin dandeenye sababa isaa as deemuudhaa fi sababa nageenya isaatiifis ta'ee qaamaan immoo keessatti argamee hojii adeemsisuu ergiin hin dandeenye kanaatii fi achi keessaa of galchaa jedhee xalaa galfatee xalaa sanarratti eeyyami godhamee fi ergii hojii hojjechuu hin dandeenye ta'ee adeemuu hin danda'a. Inni jireenya isaa gaachumaan itti fooyyeffachuu hin danda'a jenneeti kan fudhannee. Jawaariin yoo ilaalchise immoo Jawaarii biyya kana keessatti nagaan jiraachuu hin dandeenye. Yeroo hundumaadha isarratti karaa nageenya isaatii fi baay'ee rakkina waan turee fi asii gara Keeniyaa deemee Keeniyaadhaas immoo jireenyi akkuma kana rakkinni itti uumame achumaan immoo bahee ujeeme Eurooppii galeera. Waan isaan dabarsaa jiran kun amma qaama kaafaa wajjiniin koree hojii adeemsiftuu wajjiniin mari'atanii ejjennoo tokko qabaannee waan irratti deemsan miti. Isaan immoo lachuun isaanii iyyuu taanaan Jawaaris ejjennoo uummata isaatii dimookiraasii waan isaatii qabaa kanan dubbatiin kanan hojjetiin kan jennu hin qabnu nuyi. Yaada isaa ibsachuu hin danda'a. Yaada isaa immoo namni fudhata. Kan fudhachuu didus hin jiraata. Kanaatiif waan isaan dabarsaa jiran waliin madannee qaama kaafaa wajjin teenyee murteessinee waan dabarsan utuu hin ta'in waan ofii isaanii yaada isaanii kan ibsatanidha malee hankeenya miti. Nummoo isaan irratti immoo kana godhanii jennee waan rakkina Oromoo irratti uuman hin jiru. Hamma kana ta'etti immoo nuyi Abbaayee utaanaan immoo waan isaa yaada isaa karaa dimookiraataa ta'een ibsachuu hin danda'a kan jedhu ejjennoo qabnaa jechuu barbaadeetani. Obbo Jawaar yaadni isaanii yaaduma dhuunfaa isaaniitiidha wanni isan jettanii asumaanuu carraa kanatti fayyadamtanii obbo Baqqalaa Garbaadhaa nama yeroo beekallee maqaa kaafaa'uudhaan illee hidhamee aarsaa hedduu kafalee ati yoon dogoggoruu baadhe yeroo saglaffaan na fakkaate kamaayyeedhaa kan hidhamanii har'a isan hojii jiraachuu baatanillee jaallummaa fi kabajaan ammoo isan jidduutti haftee jirti. Carraa kanatti fayyadamtee akka obbo Mulaatii fi akka kaafaa'ottoo galanni ati obbo Baqqalaa Garbaadhaaf galchitu ni jira. Lafa jirutti Waaqayyo nagaa isaa godhu, Rabbi nagaa isaa godhu, maatii isaas nagaa godhu, hunduma isaa nagaa godhu. Nuyi akka qaama tokkotti taaneeti obbo Baqqalaa jiniin kan turre. Obbo Baqqalaa waan miidhaan qabu hin miidhame, itti hidhame, hin rakkate, mindaatti hidhame, hojii irraa ari'ame. Qaallitti yeroo baay'ee balbala isaa ture. Jireenyi isaa hundumtuu hamma dana turetti dhaarra ture. Kanaatiif Baqqalaa kabaja guddaa qabnaa fi ammayyuu nu biraa deeme jennee miti yaadaan qaamaa yoo gargar taane hafuuraa walii wajjin jiraannaa yaada inni dabarsaa jiru hundumaayyuu waan kaafaa'oo balleessu waan kaafaa'oo irratti waan mirga Oromoo tokko miti. Mirga Oromoodhaaf ammayyuu haa ta'uyyuu malee baay'ee qabsaadha. Baay'ee qabsoo godha lafa jiru sanatti yoo ta'e qabsoo guddaa waan gochaa jiruu fi kabaja guddaa qabna. Lachuun isaanii kabaja guddaa qabu iddoo jiranitti iyyuu nuyi kabaja guddaa qabnaaf haree isaaniitiif jechuudhaaf jedheen barbaadeetiin. Egaa obbo Baqqalaa Garbaadhaa maqaan obbo Jawaar egaa ilma keessanii yeroo sagalillee ta'u waan takkallee taatu hidhamee jira maqaa kaafaa'ootiin asumaanuu akka abbatti wanni gorsitaniif galan isan galchitaniif ni jira Jawaar Mahmadiif. Egaa waan Oromoo fi waa'ee Oromoon itti qabsaa'ee kanaan dura turan kanaa waa'ee Oromoon ofii isaatiin of bulchuu yaadi jiru hundumtuu akka iddoo argatu faayidaa Oromoo irratti faallaan dhaabbatinaa jenna. Abbaayee utuu taanaan nama faallaan dhaabbatu waan goonee yaada isaa hin mormina. Haa ta'uyyuu malee amma Oromoof hojjetanitti iddoo eessaa ta'anii amma hojjetanitti kabaja guddaa qabu iddoo jiranitti. Kanaatiif jabaadhaa idduma jirtanitti hamma Waaqayyo immoo Rabbi bilisummaa Oromoodhaa kana gara seechitti ofiisaa of danda'e amma jiraachuu danda'etti lafa jiranii hundumtuu
qabsoo kana Oromoo iddoon ga'uudhaa fi jabina godhan hundumaa irratti galatooma guddaa qabna galatoomaa jenna. So obbo Baqqalaa fi obbo Jawaar illee qooda keessan fulfaadhaa. Waaqayyo guyyaa tokko nagaa walitti nu haa deebisuu jettan natti fakkaata dogoggoruu baadha. Ilma deebina gaafa Oromiyaan of dandeessee ilma deebineen karra tokko keessa jiraanna inni yaadna. Ayyee galatooma obbo Mulaat. Gaafin kiyya kabiraa teessuma keessan durallee eegaa qabxiilee teessuma keessaniitoo marii keessa maal fakkaata haala yeroo kana akkamitti xiinxaltanii marii teessaniilee murteen qabattanii gabbaata maal fakkaata? Gaaffii gaariidha. Kaafaawwan yeroo ammaa kana keessa biyya kana keessa sirna Madibla paartii isa jedhan paartilee baay'een biyya tokko keessatti fudhatama godhatanii wal dorgomanii nagaadhaan ilaaf ilaameedhaan waliin ta'anii mari'atanii rakkina jiru qawweedhaan utuu hin ta'in karaa yaada walii kennuu wal barsiisuu walii ho'uu akka kanaatiin filmaata godhamu irratti mootummaa biyyaa keessatti qooda fudhatanii hojjetanidha. Inni kun egaa amma maqaadhaaf jirra malee amma kanaatti waa'een Madibla paartii kan jedhame yaada ofiidhaa mirga ofiidhaa akka barbaadanitti ba'anii sabatti dhiyaatanii saba barsiisanii egaa jira miti siyaasi tokko yommuu dhaabbatee jedhu Programii siyaasaa mataa isaatii qaba, sagantaa isaa qaba, kan ikoonomii isaa qaba, kan hawaasaa qaba, kana hundumaa sabatti barsiisee, saba isaa barsiisee mirga dimookiraasiin dhimma bahee karaatti saba isaa geggeessuudha. Kun yeroo ammaa kana keessa baay'ee rakkina ture. Isa kana kan fakkaatudha. Koree giddu galeessi walitti dhufee irratti haasaa ture. Attamitti adeemuu dandeenya? Dimookiraasiin baay'isee dhiphataa jira. Dhiphina xinnoo kana keessatti attam goonee saba keenyaa fi sagalee ta'uu dandeenya kan jedhudha. Nuyi qabsoon keenya karaa nagaa waanta ta'eef qabsoon karaa nagaadhaa immoo biyya nagaa keessatti iddoodhaa gara iddootti deemanii yaada ofii ibsanii sabatti himanii sabi yoo fudhate fudhata yoo dide inuma didaa fuula fuulatti namatti himaa kana gochuun walitti qabanii haasa'uun walgahii gochuun walgahii bakkeettis galma keessattis gochuun yeroo hin danda'amne keessa waan jiruu fi addanuma ishee qabnu kana keessatti walitti dhiinnee walitti hasaafnee dubbannee yaada tokko tokko dabarsinee irraa jechuun hin danda'ama. Obbo Mulaat keessummaa wayillee sanitti dhuftee turte gara UN irraa taatu qaama biraa taatu sin beeku keessummaan isan bira dhufte san waajjira keessanitti simattanii jirtanii waa keessummaan tunoo abaa wajjuu haasoftee jirti yoo abaa wajjin haasawin maaliif kaafaa qofa wajji haasawuu barbaachifte hariiroo addaadhaa tan UN wajji qabdanii jiramoo bakka sanillee odoon ibsitanii keessummaan tun eenyu qaama Oromoo wajjin eenyufaa wajji haasofte maal wajji haasoftan hubannoon waliin irra geessan maal fa'aadha? Dhuguma gaaffii gaariidha. Isaan kun qaama United Nationiiti addana warra jiranii asii warra hojjetanidha. Biyya intina bakka bu'anii warra addana jiranii qaama bakkeeti. Kan isaaniin simatee Profeesar Mararaa fi Sultaanii wajjiniin haasa'aniiru akka isaan yaada isaanii nuu qoodanitti filmaata gara si'achitti bara garee kan godhamu 2026 irratti kan godhamu keessatti qooda hin fudhattu moo hin dhiiftu attamiidhaa kan jedhudha yaadi biyyaana keessa jiru. Filannoo adeemsisuu fi haalli jiru maali? Isin biratti attamitti xiinxaltanii ilaaltu maal fakkaata kan jedhu qorannoo gochuus warra barbaadan natti fakkaata. Kana gaafataniiru akka ta'utti immoo deebii gaashaa waan biyyi keessa jiru haala nuyi keessa jirru hunduma isaas dhufanii waajjira keenya ilaalaniiru.
gama qaama abaa'ootiin dhaqanii gaafataniiru hin gaafanne kana dhugaarumatti gargar hin baafanne akka yaadutti immoo utuu isaan hin gaafatinis nu bichaa gaafatanii dhiisuu kan jedhu qabu yoo hundumaa qulqulleeffachuu barbaadanii isaanis isaan biraas qorannoo godhachuun hin barbaachisa jedhanii ilaalaa garuu haala gaariidhaan gargar deemuu isaaniiti dhufanii galuu isaanii barreerrama. Ayo ulfaadha galatooma. Obbo Mulaa kan biraa suuraa wayillee argee jira Profeesar Mararaa Guddinaatii fi Jaal Daawud Ibsaadhaa isii durii moo isii ammallee addan baafanne hariiroon keessan maal fakkaatoo dhiyeenyattoo qaamaan hoggoloonni wal arganii marii waliin gaggeeffatan ni jira? Noi qaamni abaa'oo fi qaamni qabaa'oodha maqaadhaan garaagara jirra malee dhiifama. Maqaaf garaagara jiran haa ta'u malee yaadi keenya hariiroon keenyas wal duukaadha. Waan hojjennus dhugaarumatti wal buufnee miti. Oromoon kanarratti manni Oromoodhaa waan Oromoo gaaffii Oromoo gubbaatti ejjennoon keenya tokkuma qaamaan garaagaraa ta'an malee nuyi tokkuma yaadi keenya kanarratti yaada tokko qabna. Madaa Oromoo hunduma keenyatti dhaga'ama. Yommuu Oromoon madaa'u lachuun keenyatti kurkurfata. Kanaatiif yaada tokko qabna walumaan jirra jechuu barbaadeetanii. Ayo ulfaadha ammallee akkasumatti nutti fufaa isanii jenna. Kan biraa teessoo keessan dura teessumti takkallee turte maqaa abroonnatiin achirratti illee maqaan keessan dhawoomee ture. Beeytoonni Oromoodhaa warra argamee jira qaama Adono bilisa baasarraa illee namni argamanii jira akka achirratti dhageenyetti akka dhuunfatti illee obbo Jawaar Mohaammed achirratti argamanii jiranii ammoo gaafiin ani isanii qabu maqaan keessan dhawoomee ture gara abroonnatiin afeerraan isanii godhamtee jirti. Taaka afeerraan isanii godhamtee isan diddamoo moo afeerraan irraa isanii deebi'a afeerraan isanii godhamtee ni jirti tokkoffaa lammaffaa afeeramtanii irraa haftammoo sadaffaa afeeramtaniiti akka achirratti hin argamne isaan ibsitanii sadeen tanarraa tamtu sirriidha. Gammee gogaa egaa foonsaa bira dabartee lafee nagaa battanatti fakkaata. Affeerraan nu godhame gabaabaadhumatti hin jiru. Waan beeku ofiishaalee akka kafaa'utti affeerraan nu dhufee hin jiru. Garuu achi gubbaatti akka arginetti maqaan Profeesar Mararaa warra taa'anii mari'achuudhaaf qophaa'an keessa jira. Anis qaamaan maali haa ta'u achi keessa jirta akkattan maal yaaddee jedheen gaafadhee naan lakkee ani kanan beeku maquma koo maaliif akka achi keessatti baasan hin beeku jedhee. Kanaaf booddee warra kana miidiyaa gubbaatti baastanii utuu nama gaafattanii utuu maree ittiin waliigalteedhaan utuu godhanii achi gubbaatti keenya eeyyama keenya utuu gaafatiin baaftanii jenneerra. Mareen godhame kuni maa godhamee jennee dhagaan darbannu. Mareen abbaa wajjiniin warri wal fakkaatan warri yaadaan walii galles warri yaadaan walii galanis taa'anii maree akka godhan hundumtuu mareedhaan rakkina hiikuu hamma rakkina hiikuun hin danda'ama ta'etti abbaan eenyummaa walitti dhufee mareen godhee nuyi hin gammanna malee hin dallannu. Maa walitti godhanii seennee kaanee waan yaada garbaraaf hin qabnu isaaniinis hin qeeqnu. Hamma mirga namaatti hin buunetti namni taa'anii waliin bareetanii nagaa buusuudhaaf nagaa biyya kana keessatti fiduudhaaf saba kana isaan rakkina amma jiru kana isaan argaa jirru kana keessaa baasuudhaaf karaa nagaan warra mari'atanii baay'ee bayeessaa jenna. Garuu affeerraa isa kanarratti waan nu waaman isin qabuunanii yommuu waa tokko dubbatan immoo duraan dursanii waan sana irratti amanuu barbaachisaa. Namni irratti dubbatu hundumtuu qaamaan irratti argamuudhaaf maali sa'aatii meeqatti maali dhimmi isaa maal ilaalaa maal gochuudhaafi ultimate goaliin isaa maal gochuudhaafi han jedhu irratti ergii walii galame booddee haasaan godhama. Wanta akkasii kana egaa mareen akkasii nu bira dhufne
gara sachiitti osoo dhufee maali inni si gaafannaa yoo nu ta'e keessatti qoona fudhannaa yoo nu ta'u ta'e immoo akka kanatti ilaallaa jechuu barbaadeetan. Affeeramtanii jirtanii kan jiruuf affeeraan nu geesse hin jirtu dhaadha deebisaan keessanii.